Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii. Egaa har'a akkuma mata duree irratti argitan faayidaa ajaa'ibaa walqunnamtii saalaa fayyaa namaatiif qabu. Isas fayyaa dubarootaa fi dhiiraaf lachaniif jechuudha. Saala lachaniifu faayidaa ajaa'ibaa torban walqunnamtiin saalaa qabu kan immoo health benefits of sex for both males and females kan jedhu irrattan qorannoo wayii isinii qabadhee dhufeen jira. Egaa isinis hanga sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan immoo YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaatu waan gara fuulduraatti hojjennu akka salphaatti isin bira gahu taasisaa isiniin jechuun barbaada. Garuma mata duree keenya har'a qabadhee dhufeettan isin dabarsa. Egaa qorannoon tokko akka agarsiisutti walqunnamtiin saalaa dhiirafis ta'ee dubaraaf faayidaa ajaa'ibaa torba qaba jedha. Egaa faayidaawwan san keessaa faayidaa inni tokkoffaan madinummaa namaa ni dabaladha. Dhiironni yookaan durboonni walqunnamtii saalaa dhaabbataadhaan taasisan madinummaa isaanii ni dabaladha. Kun immoo kan ta'u yeroo walqunnamtii saalaa taasifamu keemikaalli antiboodii jedhamu yookaan release of antibody waan taasifamuufu inni sun antiboodii sun ka dhukkuba ittisuudhaaf gargaara. Qaama namaa dhiiga keessatti kan inni jiraatuuf antiboodiin kun dhukkubbii ittisuudhaaf kanaaf kan madinummaa namaa dabalee jechuun immoo dandeettii namni dhukkubbii ofirraa ittisuu ni horata jechuudha. So dhukkubbii irraa ni damdamata akkasumas immoo dafee dhukkubaan hin qabamu jechuudha kana jechuun. Faayidaan lammaffaan ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa hir'isuu fi fayyaa onnee keenyatiif ni fayyadeedha. Egaa kun jechuun akkuma sochiin qaamaa biraa dhiibbaa dhiigaa keenya gadi buusu yookaan maashaa onnee keenya jabeessu walqunnamtii saalaatirree dhiibbaan dhiigaa nama tokko akka gadi bu'u taasisuudhaan ol ka'iinsi dhiibbaa dhiigaa akka hin jiraanne ni taasisa jechuudha. Kanatti dabalee ammoo jabina maashaalee onneetiif illee akka fayyadu qorannoon kun kaa'ee jira jechuudha. Faayidaa inni sadaffaan miira dhukkubbii balleessuuf jedha yookaan immoo pain relief kan akka antipainitiitti illee ni fayyada. Egaa yeroo walqunnamtii saalaa akkuma beekamu yeroo orgaazimii yookaan immoo fedhii walqunnamtii saalaa sun yeroo fiixee irra gahu keemikaalli indorfiin yookaan fi oksitoosiin jedhamu gallakkifamu jechuudha. Keemikaalonni kunniin akka pain reliefitiitti fayyadu jechuudha. Miirri dhukkubbii nama tokkorra yoo jiraate sababa keemikaala kanaatiin peenii sanirraa firii akka ta'an karaa kanaan ni taasisaa jedha qorannoon kuni. Faayidaa arfaffaan qulqullina riibaa eeguu fi dhiphina hir'isuuf jedha. Egaa akkuma duratti jenne yeroo orgaazimii keemikaala lammasaan biraan gallakkifamu ni jira. Innis seerotooninii jedhama. Akkasumas immoo seerotoniinitti dabalatee indorfiiniin kunis ni jira. Egaa caalaatti immoo seerotoniiniin kun irriibni akka nama qabuuf kan baay'ee fayyadu keemikaala seerotoniinii jedhamu kana jechuudha. So seerotoniiniin kun waan gallakkifamuufu namni sun lamaanuu hirriiba qulqulluu akka argatan ni taasisaa jedha. Faayidaa shanaffaan si'aayina uumuu fi bashannana sammuutiif jedha. Egaa ija kana jechuun akkamitti kana godhaa yeroo walqunnamtii saalaa taasifamu ammas dooppaaminii keemikaalli jedhamu gallakkifama. Dooppaaminii sun mootiveeshiniidhaaf fayyada jechuudha kaka'umsaaf. Dooppaaminii kana baay'ee namoota muusa'uu yookaan immoo dipireeshinii keessa jiraniif bifa qorichaatiin illee ni kennama jechuudha. Qoricha akka meedikeeshiniitti yookaan akka diragiitti ni kennama jechuudha. Garuu immoo yeroo walqunnamtii saalaa dooppaaminii kun ofiisaatiin iyyuu gallakkifamuudhaan namoonni sun yoo duraan illee dipireeshinii qabaate yeroo saniif dipireeshinii irraa hanga akka bilisa ta'u ni fayyadaadha jedha qorannoon kuni. Faayidaan inni jahaffaan faatii gubuu fi ulfaatina qaamaa hir'isuuf ni oola. Akkuma sochii qaamaa biraa ammas walqunnamtii saalaa dhaabbataan faatii qaama keenyaa yookaan ispeeshaalii borcii akka hir'isuuf faayidaa saniifillee akka oolu kaa'ee jira jechuudha. Kanatti dabalees ulfaatina qaamarree akka hir'isu qorannoon kun ni kaa'a jechuudha. Faayidaa inni torbaffaan self confidence nama tokkoo ni dabalaa'edha. Walqunnamtiin saalaa ofitti amanamummaa keessattuu ofitti amanamummaa dhiirotaa ni dabalaa jedha qorannoon kuni. So egaa har'a faayidaa walqunnamtii saalaa fayyaa durbootaa fi dhiirotaaf qabu kan qorannoo irratti hundaa'e kanan isinii qooduudhaaf dhufe. Egaa asirratti wanti beekamuu qabu hordoftoota keenya
faayidaa walqunnamtii saalaarree kana ta'u garuu ammoo walqunnamtii saalaa namni tokko faayidaa kana argachuuf jecha walqunnamtii saalaa namuma arge wajjin taasisuu qaba jechuuti. Kana jechuun walqunnamtii saalaa san yookaan paartinarii yookaan haadha manaa yookaan abbaa manaa ofii wajjin yookaan immoo jaalalleewwan tarii gara fuulduraatti wal fuudhuudhaaf jiran wajjiniinidha malee faayidaawwan kana argachuuf namni bakkuma argetti abbaa arge wajjiniin walqunnamtii saalaa raawwachuu qaba jechuuti. Inni sunis riiskii mataasaa qaba waan ta'eef isa sanirraa of eeguun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti ammoo faayidaa tokkoon faayidaa walqunnamtii saalaa durbootaaf qabu akkasumas immoo dhiirotaaf qabu kuni kan waliin qabu waan ta'eef tokkoon isaanii simbiraan geenyaa fayyaa ta'a. Viidiyoo keenya yoo jaallattan immoo laayik gochuun dagatina. Nagaan tura.